Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessan baga jiraattan. Bakka isin jirtan hundi nageenyi haa jiraatu isin jecha har'a waan ajaa'ibaa xiqqoo qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Wanni ajaa'ibaa xiqqoon tunis maal jechuun keessanii hin oolu. Akkuma beekamu kanaan dura viidiyoo asiin dura irratti jechuudha caaltuun piraankii ajaa'ibaa abdii wajjin akkanarratti dalagan ni yaadattan. Kennaa isinii sii kennaa naan jedhaniiti. Shittoo naa bitanii san dura aansanii kabaraallee booda siifne jedhanii bishaan baaldii guutuu akkanarra naqan ni yaadattan jechuudha. Takka piraankii erga naqudhu eegalarraa piraankii akkasii takka ta'een beeku jechuudha dhugaa baay'ee rifadhe. Akkasii illee harka san irraa kafalachuudha jecha caaltuu har'a piraankii adda irra qabadhee dhufee jira. Piraankiin kunis maali jechuun keessan hin oolu. Anamma mana jira caaltuun bakka dalagaa jirti dalagarraa dhufne sa'aatiin isiin dhufte amma duubaan dhiyaatee jira. Kanaafuu ani yaada ajaa'ibaa irra qopheeffadheeti dhufee jira. Yaadni kunis maali jechuun keessan hin oolu. Guyyaan damooza isiin fudhattu har'a caaltuun guyyaa mindaa bakka dalagaarraa kennaniifarra. Anamma immoo hogguus dhuftu kaameraa awwaalee jechuudha akka nama manaa bahu ta'a. Yoo isiin waa na dubbattee jechuudha maallaqa fudhattee jedhaanii ni gaafadha. Yookaan fudhadhee naan jetti yoo fudhannellee waa siin barachuu barbaada jedhaanii wanni naan barachuu barbaadu maali waan jette meeshaa manaa kana guutuu jijjiiruu qabna jedhaan. Meeshaa manaa majlisa algaa waa hunda jijjiiruu qabna. Kana gurgurree damooza kan kee qaama ati fudhatte kana itti daballee jijjiirraa jedhaanii. Tole jettee moo hin ta'u jettee moo waa isin naan jettu hanga xumura sagantaa keenya yoo hordoftan kan agartan ta'a jechuudha. Meeshaalee gurguruuf illee miti ooma isin jettu ilaaluudhaa fi hanga xumura sagantaa keenya hordofan affeerraa keenya. Kabajamtoota keenya akkuma agartan kana kaameraa kee dhoksee jira jechuudha. Kaameraa kee dhokfadhee jira. Hanga isin dhuftuuf sa'aatiin isin dhuftu gahee jira dhiyaatee jira jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenya hordofan affeerraa keenya mee waa isin naan jettu wajjuma laallaa piraankichi ka ajaa'ibaati. Hordofa. Man? Man? Assalamualaikum. Wow. Kamu. Balai. Wajib. Wajib cerita. Ana bawa onar iru işte. Bawa fi. Esede. Esede. Lalu mau. Meeshaa tokko ilaalee. Meeshaa laala. Meeshaa maali? Meeshaa manaa. Maallaqa godhattanii? Si kennite miti? Naa kenniteerti. Maali? Bareeda. Yaadoo yaadee ture. Maali yaadde? Meeshaa mana kanneen gurgurree kalaasi. Reetti daballee haaraa jijjiirrate. Maal ta'e kun? Maal ta'e? Laanni uumaan taane. Ture gaafa hin jijjiirraa. Gabaraa haaraa bitannaa jeeti. Amma manni hunduu jijjiirate anaaf si malee waggaa meeqa osoo waan kan jijjiire. Aji meeshaan kun maal ta'e mee? Inni uumaan taane jechuun kanarraa yeroo baay'ee itti fayyadamne gurgurree ati kabaraa binna bareeda moodelaare. Ati akka namni buleetti bultaa aji? Akka namni buleetti bultaa namni kan hojjetee jijjiirata. Ani simoo of hin danda'ame moo meeshaa manaa jijjiiruu danda'a? Ana qofaa miti erga walumaa itti fayyadamna malee namni akka waliin itti fayyadamu. Kalas maarree qofa reema. Namni wal gargaareet hojjeteet hin jijjiirayya malee ani meeqan danda'a nyaata danda'amoo kiraayii mana danda'amoo uffata kee danda'amoo maal hin danda'ame ani. Yaa kiibee billaalee baat kunuu yoo gurgurre baala guddaa baasa kunuu maaloo kamana waa hunda sasaaraa fi hunda wali qabnee yoo gurgurre inni waan guddaa baasa. Maal ta'e kun? Yoo ta'e doolaara dhibba sadii itti dabata wanni biraa maali? Eenyutu immoo jijjiire manarra? Mana eenyu deemtan? Maali? Eenyutu mana jijjiiree argite? Udah namni hundumaa kan waliin wanna gone namni hunduu jijjiirama yana qofa. Ati yoo nama jijjiiren jijjiirtaa?
Maaltu si galchi waa'ee namaa? Yeroo hundumaa kan keessatti naare. Kanuma keessa teenye. Maaltu nurraa hir'ata? Maaltu nurraa hir'ata yoo kana keessa teenye? Laani illee maarlee hidhatu jijjiiruun dirqama kamaan. Laa namni jijjiirra yeroo birrii arganne hin jijjiirra. Birrii arganne fudhattee birrii kunoo. Masruufa keenyaa hoo kiraayii manaa hoo uffata kee hoo nyaata keenyaa hoo. Adii sanni akkuma goone dabarsina. Akkamitti akka goone dabarsina. Nu dhagaye ka waan isin jira. Ajjeet akkamitti yaaddame rabbii keeti jedhite akkamitti yaadda. Mee amma billa alee mana illee jijjiiran nama wannaa godhannee ijoollee mee badii qaba. An birrii naa kenni nyaadhas hin jenne bara. Yookaan immoo naa kenni namaa kennaa yookaan biyya ergadhas hin jenne. Meeshama kana jijjiirannaas hin jenne. Mee kun badii qaba. Birrii yoo tirfiin jiraate ma jijjiiranii aji. Tirfiin hin jiru kaa birrii. Ati waan birrii akkatti qafattafee fiduu sitti fakkaate mee moo waan immoo karaa ciree sitti fiduu sitti fakkaate. Damoonsa kophaatini kan naa kennani. Tama kan baatii illee kan hin baatitti argadhu immoo masruufni mana keessaa dhumee kiraayin mana qaqqabee wanti hundi dhumeetu. Kanaafuu ati birrii tana bara ciniinneetiitu akkuma goote yoo waan hojjete malee nu amma kana duutu dhabneef illee birrii hin jettu nu dhumatti. Kanaaf siin jedhan yoo amma kanaan binnee kan namitti irraa yoo kana wannaa goonee kaane kabaatii dhufuu irraa doolaarri bala mana keenya itti aanaa jira kun qabu. Ani hin jedhuun. Maaliif hin jenne? Akkamitti hin jedhan? Baatii dhufuu. Mindaa kee kabaatii dhufuu irraa doolaarri bala mana keenya itti aanaa. Naaf hin kennitu. Kamis hin kennitu. Akkamitti naa kennita? Akkamitti dura dursee gaafadha? Biyya ergadha haadhatii erge. Doolaarri balama irraan arge isee taane sakkaalas akkasumatti kabaatii kan illee irratti wannaa goota sanboota. Ani abadan hin jedhachi. Yaa ki mana jijjiirana sin jedhe bara moo waan bira yeroo birrii arganne hin jijjiiranne yeroo ati hojii jalqabdee birrii arganne ani kan koo masruufa waan hunda keenya nuu ta'a kan gaheetiin immoo hin jijjiiranne ati immoo rakkoon qabu. Ani hojii argadhu guyyaan beektu kana ijoollee hundi mana yaa ki manni jira ajaa'iba bareede kenna kana malee kenna. Maal fudhu keessa manna nuyi nuu ta'a miti yaaji. Nuuf nuu ta'a. Waan maalatti argite mana namaa deemtee argitee dhufte godhinaan hin jedhin. Mana jijjiirratanii ati immoo dhuftee mana jijjiirratna jette. Mana jirachuun barre meeshaan kun yoo binnellee bar boodurumaaf malee ati hundummaa anjara kun jiran jiru. Amma waan biraa irra barbu nu fayyada faayidaa kenna malee an biraatiin miti yaaltu maal isa. Nan beeka nan beeka. Kalaas maal goota. Birriin hin jiru kaa birriin hin jiru isaaf na birri qabda yoo qabaate. Kaarra fudhattee sin yaa jiru kamarra fudhattee kan. Ajjii kanarra fudhadhee waan hunda qabatee jira. Waan hunda qabatee jira kaarra fudhattee as kenniti. Kana gurgurree boruma namicha itti yaanu uummata bituu itti yaamnee gurgurree kabaraa jira. Waan masruufaa namitti irra dhibba lama liqeeffadhu sin jedhu. Liqeeffadhu sin jedhe. Ati birrii qabda yoo birrii qabaatte ummaa rakkoon qabu. Osoo birrii qabaadde maal qosi siin bareeffate. Kanaafuu jijjiiranaan hin jedhe hin ga'a. Yoo birrii qabatan jijjiiroomi. Kuma fudhadhan jettu. Ufumaa baree galte. Masruufaa kiraayii manaa mabiraatii bishaan akkamitti jiraanna yoo. Liqeeffadhu sin jedhe namitti liqeeffadhu. Liqeeffadhu akkamitti liqeeffadhaan sin jedhe. Maaliif liqeeffanna? Liqeeffadhu namni yoo abdii qabaate fuulduraatti abdii yoo qabaate liqeeffata. Keef abdii yoo qabaate. Maa dalagaa jirtu? Yoo dalagaa jiraadhe. Kalaas kanaafuu liqeeffadhu dalagitee kafalte kala hundi baramaa. Masruufa waan hunda ta'a. Du'aayii godhe aanuu yoo hojii seenuu danda'amaa ture. Simma du'aayii godhe dadhabeera. Guyyaa rabbii dhagaa waan hin beeku. Du'aayii maal qabaate du'aayii godhe jettee na abaaru jirtaa yoo. Dhugaa. Rabbi abeeku. Yaada fi kaasee. Kanaafuu kanaan booda mana namaa hin deemin. Ati immoo mana namaa deemtee warra fiddee naa dhufta. Yoo kana bitatan kana bitan nutillee yoo kana bitatan kana bitan. Maali wanta akkasii ajjaa akka namaatti bultaa? Akkuma keetti buli akkuma keetti jiraadhu. Ana mana arrabsii hin jenne. Anis illee si arrabsuu hin jiru. Na arrabsii maa akka maariif jiraadhu addunatti hin tu'an karaa akka jiraadha nuun beeka. Kanaafuu mee amma billa alee yoo birri mafuute kana as kennite hin duutamu maali? Nan du'a. Masruun jiraachuu baana nan du'a. Kee nan du'a. Maal hin jiraatu? Amma akkam jette raamee? Murteessi kan murteessu. Hin gurguramuun jijjiiruun siin jechuudha. Yoo birri qabaatte garuu hin jijjiira adeema rakkoon qabu. Dubartiin barsiificha miti kan hojjetee wannaa godhata ammoo akkuma ofii kan keeti ofii kee qofaa addunyaa kana yaani hojjetee ofii kan keeti wannaa dhaarutti of samiirra of hin kaayin. Dubartiin mali'aan dubartiin irra baay'inaan biyya kana keessatti dhiirri hojii akka namarra hojjennan beekta yaani akka hojiin dhiiraa baay'inaan hin jiran beekta. Dubartiin hojjetee wannaa godhata ammoo akkuma ofii kan keeti qofaa fi akka waan dubartii addunyaa kanarra caala hojjetumaaf gosa. Ani caalumaan hojjedha. Keef caalumaan hojjedha. Dhiirri tokko illee gadi baanee hojjetu. Ati immoo ciisteetu birrii fidi. Gadi baatee mana namaa yoo dhatte immoo waan margitee dhufte hin qayyaarra. Birrii fidi duuba birrii hojjette. Ati akka namaatti jiraatta? Naa biraatti kennuu hin taatu yoo natti kenne.
Sumattiin kennaa jira mee mallee. Hajji maaf hin dhageenyati. Akkamitti sitti mummee? Ayaa nama deemu deema kaatee. Eessa deemta? Kasiin jiru kanaaf Abdul Karim ne kujira. Maaliif seera? Innis meeshaa bituu deemaa. Ahaa, Abdul Karim nu bitataa jira. Adaa mana isaanii deemtee argitee dhuftee nan bitadheettatillee. Nan bitadhaa sun yaani jijjiiru jira. Inni illee qabu hunda gurguree irratti dabalee meeshaa haaraa ajaa'ibatti isaallee bareeda laallee dhufne achitti amma. Ana bakka isaa fuudhee kenni achi uummata meeshaa manaa yaasu uummata meeshaa kan hin bitu. Makiina fidee dhufee itti dabalee kabiraa bareeda bakka buuse eetin. Inni hojjetame meeshaa kakee ciisee birrii fidi jaartiin jedha. Hojjeteetu jijjiirachaa jira. Mee ilaalime godinyoota kee. Isaanuma laalitti garaan saaru tokko. Maal laal? Akkata hojjetanii mana isaanii jijjiirratanii mana isaanii sirreeffatanii. Ati immoo ciibsatuma birrii fidi mana jijjiirra maal ta'an? Yoo isaan uffata bitate haaraa bitatanii isaan uffata haaraa bitatanii birrii fidi uffata bitadha. Eeshaale. Guyyaa takkatti illee waan asiin jedhu tole hin goona naan jedhame. Yoo waan asi gaadhu mormuu malee guyyaa makamee tole jettamee takkuma. Hajji ani waan jirume tole siin jedha. Waan jiru kalaas ni jiraami kun hin jiraami maal bitaan bira. Of sajjeesoo waan hin jiru. Of najjeesuu miti kalaas birriin qabdu mire. Eeshi yoo si dhageeffadhu. Tole ni siif hin kennu. Birrii kana qabdu mire. Hin qabu. Hin qabu. Tamam qaama fidde kana 300 fidee dhufteemi. 100 mana kenni. 100 masruufaan nu kaa'i. Nuuf hin ta'u. Dhageeffadhu 100 masruufaan nu kaa'i. Warqii guyyaa dura baay'ee san ka qubaasan. Warqii gurgurunaan jechuu deemu. Tokko as kenni gurgurree akkas goonee jijjiira. Warqii deemtee bitatta booda. Warqiilleen gurguru birriillee siin kennu kanuma keessa jiran amma birrii argannutti. Yeroo birrii arganne immoo waan hunda jijjiiru magaalajaan jijjiiru waan hundi. Waan hormoo saati maal isa? Amma si mormuun jiru hojii situu na mormuu jiraayyuu. Waan namni siin jedhan dhageessu maalati? Warqii lama taa'u jiraami. Yoo taa'u jiraate. Kalaas kanaafuu hojiirra hojjetan jechuudha. Laa. Warqii gurguruun hin ta'u. Warqii korammoo jirra keewwatte. Warqii raja keewwatte. Ija keewwatte. Kasi ilaalaa maali? Iji warqii irra ta'a. Inni tuma warqee gurgurtee teessoo mana siif jijjiirsu siin jedha. Eenyu si gorsaa wal Abdul Karim. Ati maqaa namaallee baleessi hin jennaan ofii siyaasa hojjeta. Maqaa Abdul Karim dheessi hin jedhe. Isa waliin deemnaa siin jedhe malee yoomi inni akkas naa jedhe hin jedhana. Ati mana isaa deemtee haadha mana isaa deemtee inni akkas bitatee inni maal bitatee anillee akkasiin bitadhaa warqee gurgurii birrii natti kennee naan jechaa jirta. Kamaari. Kanaafuu ani birriillee sitti hin kennu warqeellee gurguru irraan fadhu mana jijjiiru. Kunu nutti guddate. Nu guddate kunu? Nutti guddate. Waggaa sadii. Amma mana kanaayyuu hin qabne kan keessa jiraatu jiru. Waggaa sadii bara gabatame maali? Waggaa 4 haa ta'u nuuf hin ta'a. Amma birrii argannutti. Allah saat nagaan oleh orang si guru. Deemta. Al guru ni kalau dede orang si guru mau tujuh. Mali. Wah honda wah atas terlibat kesehar kan. Nak si guru jira. Guru AB dah honda kan. Wah nabi abah jarsi kesinnya tu lagi juga juga. Kami buat AB. Wah jira si fin ala re. La AB. Jarsa fin ala. La AB. Daltili bolla bakka fidde lubbuu tele gurgurtee kan waan jarsiin kan goota. Dhugaam. Haa kalaafuu lubbuu kooti gurguru. Gurgure amma gabaa baasii ofii. Tole gabaa naaf di kan nama. Garuu qaanii guddaa. Kabajamtoota keenya biraan keenya kaarraa kana fakkaatee jedhamee maal dhagahame biraan. Leeshatti manuma nama argitee dhuftee nan jijjiiran naan jetta. Maara koo mana hojii jiran maal badii qaba? Badii qaba. Badii qaba. Dirqama waan namni godhe gochuu qabda. Akkuma keetti jiraatta malee meeshaa akka namaatti jiraachuu qabda. Caaltuun akka badduu taate asirratti arguun hin dandeessan jechuudha. Isin narra qofa murteessuu sun ta'a. Dubartoota keessaa mujiidni tokko faanii akka isin jiru. Maaliif yoo jettan an beekumaa jedhee mee mana jijjiirannaa yoo jedhaman kun kenna nuti itti fayyadama. Yoo jijjiiranne mee maal badii qaba. Kanaafuu mee waa isin jette kun dhageessanii jirtanii waan hordofanii baay'ee galatoomaa isin jenna gorsaanii itti himaanii yoo diddamoo anjaartii lammaffaa laallachuu jira galatoomaa. Ani birrii qabaadhee sin dinne ka. Illa osoo birrii qabdu na jette. Birrii qabaadhee sin dinne.